arreechu boru aango sanirraa hin buutan. Haila Maariyaam illee bu'ee jira, Mallasaanis kutee jira, hundi kutee jira jechuudha. Aangoon akkanumatti ittiin fufu. Garuu ummata waliin nagee yoo taatan isni fooyya malee. Aangoo kanallee ummata kanaata achirra callistan jechuudha. Nuti waan dubbannus waan jennus wallaallee callisna. Wallaahi gizee hedduu ummanni kun gaafa rakkatu rakkoo isaanii dafnee maallaqaan furuuf fiine jechuudha. Arra maallaqa guuree ummata kana gargaaruu hin dandeenya. Amma saa kana maallaqa guuree gargaaruu hin dandeenya. Garuu rakkoon tun irraa ni dhaabbatti hin dhaabbattu. Yoo dhugaa walitti hin himin Oromoon kutaa 11 gabbaatanii waan kanarra yoo irraa gabbaatanii irraa hin dubbatin hin dhaabsisin borullee rakkoon akkasumatti itti fufti ummanni keenya halkan takkatti nama 31tu dhume jechuudha. Still ammallee namni dhumaa jira. Kun amma ka kaameraa irratti bahe malee ka kaameraan hin baasin kan hin waraabbamin meeqaatu jira jechuudha. Ummanni kun har'a beeleheeti miti, dhabeeti miti. Osoo qabanii waan isaan qabanirraa qabeenya isaanirraa kan akka booyaa jiran. Qabeenya isaanirraa dhabaa ta'an jechuudha. Warra ammas jala kijibtu joofaatu jira osoo arkanii jechuudha. Bataam namni garma warabbal kaabaa. Mootummaan gaafa waan gaarii godhe hin deeggar. Gaafa waan gaarii hin goone immoo gabbaanee lollaa jechuudha. Because garaaf hin jiraannu, biyyaaf jiraanna, ummataaf jiraanna, ofii jiraanna. Sini galee namni saba keetiif hin ta'in fidaa bahi fidaa warabbal kaabaa. Hai. Barabaraan ummanni dhumaa jira. Sanuu ummata miskiina waa takka hin beeknetu dhumaa jira bara. Kasiyaasa beeku kasilaka keenya dubbatee ijoollee rakkoon hin jiru bara. Ummata haadholee miskiina ajjeesuun haadholee miskiinatti rasaasa qabuun dhiiga facaasuun kuni jagnummaa miti. Wallahi haqni ummata kana isin qaba. Haqni haada Oromoo imimmaan haada Oromoo dhiini haada Oromoo wallahi isin qaba jechuun warra arra aangoorra teessanii jijjiirama finneettanii qeerroon harka qullaa gabbaatee loltee jijjiirama haadhu hujannee ummata achirra isin baasne arra deebitanii ummata keessan irratti toksii banaa jirtan. Ummata keessan qabeenya irraa mancaasaa jirta. Wallahi haqni ummata kanaa isin qaba. Faannoon Oromiyaa keessaa baas jennee dadhabne jechuudha. Faannoon Oromiyaa keessaa maal gooti qoy? Yoo mootummaa baraka faannoo jijiru beechu dubbatee ture amma durallee. Faannoo wali yoo hin jiraanne faannoo maal Oromiyaa keessaan baasa. Takka akkatti dubbatullee akkatti dubbannullee wallaalle jechuudha. Karatti dubbatanillee nama jalaa bada. Maaliif jennaan bakka nadi baa waa'ee Oromoo kun wallahi garaa kan gubadhee callisuu mannaa dubbatu wayya jechuumaaf dubbadhe malee osoon callisee natti tola. Wallahi laazim garuu callisuufillee imimmaan haadha sanii imimmaan harmee teenya naman callisiisu malee. Mootummaan girgiddaa ta'ee jira. Girgiddaa yoo dubbanne deebisaan harkan nooma girgiddatti haasa'u jiru. Nooma bakka dhakatti haasa'u jiru taane bara. Poli ibsu maal godha biyya duwwaa ummanni keessa dhumu jiru keessatti. Jijjiiramni ifaa fi bishaan galchuudhaa miti bara. Jijjiiramni ummanni nagaan jiraachuudha malee. Jijjiiramni ummanni biyya isaa keessatti nagaan kabajamee
qabeenya isarratti jiraachuudha malee jijjiiramni ifaa ibsu bishaan galchuu ispaaltiina qudhaa miti. Jijjiiramni uffata aadaa Oromoo uffatanii callee uffatanii Finfinnee keessa utaaluu fi zooruu fi deemuudhaan miti jijjiiramni. Kaleessas Oromoo kanaaf qabsaan ture, kaleessas mirgi gaafachaa ture, uffata aadaa uffachuudhaaf callee oliin utaaluudhaaf miti. Mirga lafa isarratti nagaan jiraachuu gaafataa ture Oromoo. Qabeenya isarratti kabajamee jiraatu gaafachuu ture Oromoon. Wanti takka wanti dalagame tokkollee hin jiru. Oromoon saa kanatti na dhibaan uffata aadaa uffatuun akka waan bilisummaa callee aadaa godhatanii Finfinnee keessa deemuun akka waan bilisummaatti fudhatanii uummanni keessan gaafa rakkatee garuu callistanii teessan jechuudha. Kanaaf hin qabsoofne nuti. Kanaaf hin iyyine. Kanaaf miti kan qeerroon dilli sun snaayiparii dura dhaabbattee dhiigni isaanii dhangala'u ture jechuudha. Kanaaf miti barataan kutaa 12 barataan yuunivarsiitii keessatti dhumuu ka ture callee uffatanii uffata aadaa uffatanii deemuudhaan miti obboleessa kiyya. Kanaa miti jijjiiramni. Ifaa ibsuu miti jijjiiramni. Bishaan naquu miti jijjiiramni. Uummata kana ganama galgala uummata miskiina mootummaa yoo gaafate mootummaa shimallis kana yoo gaafate yoo footoo dura qabde uummata deebisuu hin beekne irratti qawwee qabatanii ganama galgala uummanni bari rasaasa ta'e bar nyaanni isaanii bishaan isaanii rasaasa ta'e bar. Arra footoon hin baane viidiyoon hanqanaa beemane kana caala meeqaatu jira. Faannoo Oromiyaa keessaa maal gootii dhabar? Yoo mootummaan faannoo waliin dhaabbataa hin jiraanne uummata keenya ficcisiisuu hin qabdu faannoo Oromiyaa keessaa nurraa baasi. Gondarii fi Goojjam itti halaafiin isaanii malee nuti miti. Ittiin dheeyne nutti dhufan malee. Biyya keenya keessatti kabajamnee jiraachuu barbaanna. Saba kamiin hundaa wajju Oromoon rakkoo hin qabu. Oromoon rakkoo aangoo hin qabu. Oromoon kabajaa Oromoon lafa isarratti kabajamee jiraachuu barbaada. Ka gaafatus kana gaafiin Oromoo xiqqaadha. Wanti Oromoon gaafa xiqqaadha. Kabajaan haa jiraannu nun ajjeesinaadha bakka Oromoon. Haadholiin nun ajjeesinaadha gaafiin isaanii nun ajjeesina nun tuqinaadha bara. Qotee amma kana dhibu qotee bulaa ajjeestanii biyya kamtu guddata qoy. Qotee bulaa ajjeestanii haadha ajjeestanii biyya kamtu guddata qoy. Aangootamtu itti fufa qoy. Qoy aangoon haadholee boochistee daa'ima ajjeestee ol guddattu ni jirti hin jirtu. Dhugaa walitti himna wallaahi al'aazim. Gafuu si qaba warra balkaaba. Gabbaha dubbadhaa gaafa giddaa hin ta'ina. Dhiini uummata kanaa isin darba. Dhiini uummata kanaa nama meeqa aangoo irraa buusee jira. Nama meeqa akka hin taaneetti du'ee jira jechuudha. Nama meeqa aangoo biyyarraa baqatee bahee jira jechuudha. Dhiini uummata kanaa isin qaba. Uummata qe'ee bal'aa qabu. Qe'ee Abishee Garbaa akkana gizee gootan wallaahi namatti dhaga'ama. Uummanni kun bar waa dhabeeti miti bar waa dhabeeti miti. Qabeenya qaburraa beelahaa jira. Qabeenya qaburraa bikka deemuu dhabee dhaabbatee aduu keessa booyaa jira. Haati ilmoo duudatti baadhattee booyaa jirti. Mirgi uummata kanaa haa kabajamu. Uummata kanarraa haa dhaabbatu. Duute haa dhaabbatu. Qe'ee isaanirraa buqqa'uun haa dhaabbatu jechuun mootummaa garagalchuu miti jechuudha. Fonqolchuu miti kun gaaffii gaafatamaa jirtan malee. Ana sitti waa'ee uummata haasoo inni waa'ee libbistikii kiyyaa haasoo jechuudha. Kana baree kono bakka giraachan libbistikii kee tolfadhu jee ana beekaa dibate anaatu fooqii gubbaa baasee dibadhe waa'ee libbistikii haasoo anama waa'ee uummata haasoo yennaan. Kanaa bar kanaafi bar rakkoon keenya kan nuuf dafee furmaatan arganne kanaafi bar.
chaabistikiin ammas